Okay. Yashi baga nagaan dhuftanii akkam jirtu fayyaadha nagumaan irraa egaa amma kan jalqabu barbaadu Safaariikoomii akka itti fayyadamnudha kan wajjin ilaallu jechuudha. Bilbila Safaariikoomii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Safaariikoomii fayyadamuudhaaf wanti nu hordofuu qabnu jira jechuudha. Maaliin Safaariikoomii Safaariikoom jechuun egaa xiqqoo masii teelee irraa bifa jijjiirratee dhufe waan biraa miti. Akkaataa itti fayyadama isaa bichaadha. Koodii isaa qofatu jijjiirame. Sagal inni jedhu sun fakkeenyaaf gizee birrii guutuu jennu kan Safaariikoomii torbaan guunna jechuudha. Amma asuma irratti guutaa wajjin ilaalla. Amma lakkoofsa Safaariikoomii of irraa qaba bilbila koo irraa. Kanaaf torba qofaa qaba waa'ee Safaariikoomii keessa gizee gallu waa'ee torbaa qofa ol gaafanna qaba. Kanaaf Safaariikoomii torba godhee yoon akkas godhee maal fidaa lakkoofsa koos naaf fida jechuudha. Kunuunsi lakkoofsi koo dhufeera. Anaa dhufu lakkoofsi kee kana mul'ataa miti asirratti kun asirratti lakkoofsichi mul'ataa jira. Kun lakkoofsa Safaariikoomii jechuudha. Kun kana fidee asirra jira. Lakkoofsa torbaan guunna jechuudha maaliif? Kan biraa lakkoofsi kee meeqa jedhee nu gaafachuu danda'a. Siim kaardii keerra lakkoofsa meeqa yoo namni jedhee maal jennaa? Duraanii lakkoofsa baruu fi tokko al sadii goonee maslaadii goonaa miti. Kan Safaariikoomii irratti immoo akkasiin goone. Torba mallattoo riqichaa goonee sadii goonee mallattoo riqichaa goonee ja'a goone jechuudha. Ja'a goonee mallattoo riqichaan jira kokkoob jechuudha bakka. Akka goonee amma lakkoofsa kun hafi danda'a jechuudha. Lakkoofsa kee lakkoofsa koo asuma irratti mul'ata jechuudha. Kanaaf Safaariikoomii irratti lakkoofsa keenya baruuf maal goonaa? ሰባት እና mallattoo urjiidhaan kokkobiyaan cufnee kaane ammas sadii ammas mallattoo urjii irra keenya achi ka'ee ja'a achumaan lakkoofsa barnuu fidaa jechuudha. Lakkoofsa keenya barree namatti mul'in jechuudha. Amma Safaariikoomii keenya akkamitti qarshii guuttachuu dandeenya gizee kaardii bitannee kaardii Safaariikoom deemnee bitan torba jennala waan biraa miti. Safaariikoomii lakkoofsa torbatti geeddarame. Itiyoo Telekoomii irratti akkamitti godhan 8 miti kun immoo 7 kanaan guuttan jechuudha. Qarshii gizee guuttan jechuudha. Qarshii qabnu kanaan guuttannaa jechuudha. 7 jennee lakkoofsa keenyatti dhoofnaa jechuudha. Lakkoofsa kan Safaariikoomii nu kenname kaardii bitannee tan jechuudha. Akkamitti immoo haftee herrega keenyaa immoo akkamitti baruu dandeenya Safaariikoomii irratti? 8 miti kan Itiyoo Telekoomii nu duraan fayyadamaa turre. Amma immoo torbatti geeddarameera inni waa'ee Safaariikoomii laasuun lakkoofsi cabbarra caalaan isaa torbatti geeddarame waan biraa miti cuusi fuula geeddaratee dhufe. Lakkoofsa 9 torbatti geeddarame 8 torbatti geeddarame jechuudha. 7 jenna jechuudha. Herrega keenya waan hamma haftee baruudhaan inni kan asumatti kana geeddaru jechuudha. Kanuma bakka Safaariikoomii jechuudha. Amma Safaariikoomii jechuurratti wanti nuyi beekuu qabnu meegaabaayitii bitachuu barbaanne. Meegaabaayitii yoo bituu barbaanne ammas torbaasuma nuti mallattoo hojii tokkotti daballa. Ergantanaa meegaabaayitii bitachuuf jechuudha. Meegaabaayitii bituuf kan guyyaa tokko kan sa'aatii tokko sagalee bituuf kana goonee 4 goona jechuudha. 4 kun asumatti amma wajjinumaan laallaa 4 goonee maslaadii goona jechuudha. Kana goonee dawwalla jechuudha amma nuuf fidaga. Kun nuuf finnee amma qarshii birrii 5 meegaabaayitii 100 birrii 10 meegaabaayitii 500 kan sa'aatii 48 nuun jira jechuudha. Kanuma jechuudha. Birrii namaa guutuudhaa yoo barbaanne nama Itiyoos yookaan immoo nama Safaariikoomii qabutti birrii guutuu barbaanne maal goona? Duraan maal goona? Itiyoo 8 nama guunna miti ammoo maal gochuu qabna gaa? 8 meeqatti geeddaramanneerra? Torbatti geeddaramanneerra miti 7 jenna jechuudha. Tokkoof
torba duwwaa ja'a jennee akkas goonee birrii namaa guutuu jechuudha lakkoofsa namaa guutuu namaa kennuudhaaf jechuudha. Kanuma Safaariikoomii jechuudha. Kanaaf waan Safaariikoomii baay'ee namatti tolas xiqqoos wanti inni bareedu ta'e kan biraan inni guddaan immoo inni guddaan cimaan tokko jira. Siimii Safaariikoomii akkuma itti galfanne intarneetii fayyadamuu dandeenya hin dandeenyu ishiin jedhu. Maal sirreessuu qabna siimii Safaariikoomii? Safaariikoomii intarneetiidha dataadha baay'ee bareedaadha maamni. Jalqaba wanti nu sirreessuu qabnu isaa fayyadamuuf siitingii moobaayilii keenyaa keessa gallee connection bakka jiru deemna jechuudha. Amma siitingii moobaayilii kootiin barbaadaa jira agarsiisuuf jechuudha. Siitingii moobaayilii kootiin karaa kanaan ilaalaa argadhaa bakka argadhee miti amma. Siitingii moobaayilii keessanii argattanii akkana gad butaa akkana gad harkisaan ilaalaa. Connection bakka jiru kana futuqaa. Connection itti ammaa tuqne miti moobaayilii neetwork bakka jiru kana immoo tuqna amma addufe jechuudha. Moobaayilii neetwork si kana tuqna jechuudha. Connection irraa kaanee connection kana irraa kaanee jechuudha. Moobaayilii neetwork immoo tuqna jechuudha. Sila connection kana moobaayilii neetwork kana tuqna jechuudha. Kana jechuudha. Moobaayilii neetwork illee tuqnu maal nuuf fida qalaam amma tuqaan jira. Moobaayilii neetwork keessaa maaltu eessatti galla? Access point bakka jedhamu kanatti galla jechuudha. Access point si mul'attu kana jechuudha. Amma si isin agarsiisa access point kana. Si kanatti galla jechuudha. Access point kana tuqna jechuudha. Tuqnuu qaama access point ne tuqna. Access point keessa gisee hundu maal godha? Kana nuuf fida jechuudha. Kana guutii jedhala. Kanatu duwwaa ta'a. Amma la neem ibiroo jedhee guuteera. ETC jedhee guuteera. Gidee immoo haaraa siim kaardii itti galfattanu kana isiniin fidu jechuudha. Bakka duwwaa fidaa si irratti maquma keessan guutuu umtii guddaan umtii hubatamuu qabu maali? EPN kan irratti jechuudha bakka umtii guddaan si kan irratti. EPN ittiin kun duwwaadha kan keessan jechuudha. Si kan irratti etc.com jenna jechuudha. etc.com inni akkanatti keenya jechuudha. Cumaan hojjeta. Xiqqoosi hojii tokko nutti dabale maal inni akka silkii keenya wal baruu fi access point guunnaa jechuudha neetworkii irratti guunnaa jechuudha. Kan waa'ee Safaariikoom jechuudha. Teelee fooyyee dhufe jechuudha malee waan biraachuu miti.